qalbii keessan diddiirradhaa kan jedhu. Namicha tiyyuu gaaf tokkodhanii namichi biyyuma kanatti natti fakkaata nagadaa jedhanii. Nagadaayyuu ani amma akkaawuntii koo caalaa waliin harkaa deemaa jira. Maal naa wayyaa jedheedhaan amantii kiristaanaa fudhachuudhaaf an barbaada. Dubbiin narraa harkaa qallatteetti maal naa wayyaa jedheetiyyuu paasterii gaafataa jedhan. Kanuma ammoo horii isa balleessite kana eessaa argattee jedhan paasterii sun. Horii isa balleessite kana isa namicha si hojjechiisuuf kan fudhatteetiyyuu utuu hin argine hattee balleessite immoo eessaa argattee naani dubbii isaa sodaachisaadha. Hari akkas ta'uu sana bu'eedhaan. Amma fudhatte ofii immoo naani anoon beekuun lakkoofnee jedhan. Tarii 1,500 ta'uu danda'a yennaani akkasuma ta'uu sana bu'eedhaan. Ana booddee waan tokko jedhan namichaan paasterii sanaan waan tokko dubbatan. Ani nama sardamee waa hojjetu miti piroosesiitti nama naa jedhan. Ta'ee hojjechuutti nama nama. Qalbii koo diddiirrachuu nan barbaada. Gara waaqayyootti deebi'uu nan barbaada. Amantii kiristaanaa fudhachuu nan barbaada. Garuu suutuma jedhee waa hojjechuutti nama amanuudhaan jedhan. Kanaafiyyuu barqeen gaddaa 1,500 hate yoo ta'e bara immoo gara 1,000tti hin gadalchisa. Sanatu 1,000 baradu. Barachaa dhufti immoo 500 ta'a. Akkasitti iyyuu qalbii koo diddiirradhaa jedhan. Kana gidduutti yoo si qabate yoo namichi jennaani egaa maalan gochuu danda'a isaa naadhiis jedha kaayii jedheedha. Piroosesiitti amanaa jedhan. Qalbii diddiirrannaan piroosesii miti. Piroosesii miti. Kana qabnee waan dubbannu. Qalbii diddiirrannaani kutanii deebi'uu raaduma tokkoon qabxanii ishee kutanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti deebi'uudha malee piroosesii miti qalbii diddiirrannaan. Amantii kiristaanaa keessatti guddachuudha piroosesii. Piroosesiin amantii kiristaanaa keessatti guddachuu tokkicha eega qalbii diddiirratanii eega gara waaqayyootti deebi'anii booda amantii keessatti guddachuutu piroosesiidha malee qalbii ofii diddiirratanii gara cubbuurraa deebi'uun piroosesii. Har'a qalbii koo diddiirradhe nanna'e jennaan gara waaqayyootti deebi'a jennaan kana booda waaqayyootti deebi'uu maluudhaadha jechuudha. Inni irraa dubbii waaqayyoo waa'ee baraa dubbata, waa'ee kaalandarii, waa'ee baraa dubbata. Eenyutu iyyuu gaggeessaa biyya Yihudaa ture? Xibaariyoos mootichi, Xibaariyoos Taayibeeriyas jedhama afaan Ingiliffaatiin. Mootota Roomaan empaayirii warra bulchan keessaa sadaffaadha. Julius Caesar, Augustus Caesar, and Tiberius Caesar. Isa sadaffaadha. Isaan dura iyyuu Roomaan empaayirii tureera. Garuu akka mootitti biyya Roomaa kan bulchan keessaa Tiberius mooticha isa sadaffaadha. Maal jechuu barbaada Luqaasi nama riisarchii tamanu. Macaafa qulqulluu wangeela Luqaasii naa dubbifattanii qorateeti kan inni dubbifatu. Kan inni barreessu eenyuuf barreessa namicha maqaansaa Teofilos jedhamu barreessa. Riisarchii hojjetee qoreesse calalee barreessa. Kanaaf barri Yesuus Kiristoos wangeela lallabuutti jalqabe. Barri Yohaannis Cuuphaanii ergaa isaatti jalqabe bara Xibaariyoos mootichi moo'ee waggaa 15ffaatti lakkaa'ee beeka. Waggaa 15ffaatti Phaanxoos Philaaxoos biyya Yihudaa bulchee Heroodis immoo biyya Galiilaa jecha beekamaadha jedhama. Barri isaa beekamaadha. Bara naannoo keenyatti yookiis naannoo keessanitti wanti tokko bara durii ta'e jechuudha maatu jedhama. Naannoo keenyatti bara baay'aan soodha. Bara Bagadaadha. Bara Bagadaa fagaatee Abbaan Gadaa biyya bulchaa ture fagaateera jechuudha. Inni bara Bagadaa bara baay'aan soodha ta'eedha jedhama. Hin beekamu. Namni umrii abboonni keenya lakkaa'uun naa jalqaban maal jedhu bara duudhaa Ugaadee. Bara duudhaa Xaaliyaanii bara duudhaa maalii bara duudhaa naannoo keessanitti bara duudhaa baluu jedhama.
amma Lukaas gambarrees bara Tibarios mootichi waggaa 15ffaa isaatti mo'aa jirutti bara Phiilaaxoos Yihudaa bulchaa jirutti bara Heroodis moo baay'eedha maqaa Heroodis beektu miti Herood the Great inni jedhamu sana Yesuus Kiristoosiin mucummaatti ajjeesuu barbaade Heroodis inni Yesuus Kiristoosiin bara Yesuus Kiristoosiin guddatee ture immoo Heroodis saburaati Herood Antipaas jedhama Herood Agrippaa Heroodis afurtu jira sammuu hundumaa asitti dubbachuun barbaade garuu bara beekamaadha kan maayinni asitti maalan jedhe anchoring in history seenaa keessatti iddoo dubbiin kun itti guyyaa dubbiin kun itti raawwatame beeksisuudha Tewofiloositti calluma jedhee oduun odeessaa jira miti jedhama oduun odeessaa jira miti calluma jedhee waan seenaa keessatti raawwataman iyyuu dubbachaa jira waan beekamaan iyyuu dubbachaa jira oduu miti kan odeessaa jiru dhaggeeffadhu Tewofiloos kalaandariin bara sana hin jiru kalaandariin mammaluu 2000 maaloo jenne 2009 amma keessaa fixuu baanu gune hin dhalanne alas eegasii dhalateetiyyuu gara boodaatti deebi'anii deetii gochuu jalqaban mala eegasii uumanii kaalandarii akkatti guyyaatti lakkaa'an uumanii kana booda gara boodaatti deebi'anii barakkamii keessa ture jedhaniitu lakkaa'uu jalqaban kaalandariin alas hin turre kanaafiyyuu asitti Luqaas bara kana keessatti jedhee dubbanne before Christ akkasitti hin jenne Eega Kiristoos dhalatee akkasitti hin jenne garuu Xibaariyoos mootichi moo'ee waggaa 15ffaatti Phiilaaxoos Yihudaa bulchaachuu jiru Heroodis biyya Galiilaatu bulchaa jiru abaluu Siiriyaa bulchaa jiru abaluu kana bulchaa jiru kuni seenaa biyya Roomaa keessatti beekama kuni barri isaaniitti bulchaa jiranii wannoo kanaani kaalandarii haaraa kanaani murteeffamee gara dudduubaatti beekamee lakkaa'amee argamuudhaaf hin danda'amaa jechuudha. Kanaafiyyuu wanta nu jechaa jiru wanta sitti maa jiru kuni caaluma oduu duwwaa miti inni kun waan beekamaadha seenaa keessatti qabatamaadha. Yesuus Kiristoos wangeela lallabuu jalqabuunsaa Yohaannis cuuphaanii namootaan qalbiin itti irradhaa jedhee cuuphuu jalqabuunsaa warra qalbiin itti irrachuu barbaadan gara Waaqayyootti deebisuunsaa waan beekamaadha malee calluma jedhee oduu miti kana nu odeessaa jiru jedhama. Amanamaadha. Egaa Tewofiloos bara sana isaan keessaa tokko ture yookiin immoo kontemporarii isaa turani. Bara Haile Sillaasee keessaa bara Haile Sillaasee keessa dhalanne. Warri kaan immoo bara Dargii keessa dhalattaniitu ta'a. Warri kaan immoo bara Sahaaraa kana keessas immoo kan dhalatan jiraachuudhaaf hin danda'u namoonni. Namoota baay'een bara Haile Sillaasee dhalannee bara Dargiis keessa turre bara Sakanas keessa turre mootummaa sadii lakkoofneera bara baduu jechuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu amanamaadha jedha. Egaan kana booda mana qulqullummaatti immoo deebi'e. Mana qulqullummaa keessatti aannaanii fi qayyaabaan utuu hangafoota lubaa ta'anii jiran jedha. Mana qulqullummaa keessaas immoo baratti Yesuus Kiristoositti dhufe baratti wangeelli itti lallabame jira jechuudha. Bara beekamaadha akkas lakkoofsa mana qulqullummaattis immoo aannaaniif qayyaabaanii sondaa aannaati. Sondaa aannaas warra Roomaatiyyuu aannaasiin irraa buusanii sondaa isaa irra kaa'anii wannoora luba mana qulqullummaa hangafa lubaa godhani qayyaaba kana gochuu hin danda'an turan akka seera Waaqayyootti jechuudha. Seera Waaqayyoo hin beekan isaan. Amma gidduutti irraa buusuu hin danda'anii turan. Seera Waaqayyoo buusa hin beekanii sondaa isaa fuudhanii isaa intala isaa fuudhaniitiyyuu hangafa lubootaa godhan bara sana keessaa jedhan. Bara isaanitti biyya bulchaa turan sana keessatti jedhu sagalee lafa onaa keessa dhagan. Inni kun na dinqisiisa. Annas legitimate high priest. A legitimate high priest. High priest yookiin immoo hangafa lubootaa seeraan beekamu.